gara kifuttu waan tokko fudhadhu jaarsallee ofuma naa kennitan gurgurtanillee na dhiitanillee ooftan isa okay nama jaalatan ofanii miree sirra okay jedhee tuma fudhadhu shi wayye life daa'imallee naa kennitan okay ken hay rab namni ko silata dhaabatee bar silata dhaabatee salaatee quraana rabbii qabee matsaaf quddusii qabatanii tiim cherchii bulanii bar ilmoo nu ganne jedhee kadhataa raaram rabbiin ofii jaalatu kennachuu barbaadeeti isimmaa dheebottu kanaaf nuyi inya masmaa qabaasu yeroo tokko yaadalle namni kun eegalu dhaguu dide dhiisuun wayyaatu ara bareeda suweetii nama rabsi sifiyoonti jedha kanaaf namni as jala jirtan namni bajaaf way turtanii amma namni sadii way jirtu namni as keessa jirtan guutuun keessan gaafa Desembarii 30 koottaa mana nyaataa kun wajjin eebbisaa. Okay. Hawiko cafeteria and restaurant. Oshi. Asuman mana kana follow tolcha. Kopling koda as keessa waan barbaadan namni waa barbaadan kuyeeti fiddaa yes bakka barbaadan itti sibuuf meeshaa baay'ee Muhammad Alalo of mal manager tiri multimedia qofa taana director wisi godufta amma director si godufta biro yarat director bakka nama milasi qabu kana asii hujin baay'een si baname akkaf undi keessanu namni biyya biraa meeshaa isinii hadhufuu barbaadan ijoolleen Bahrain Beirut Saudi Kuwait akkasuma biyyoota garagaraa jirtan uffata irraa hiikaasee meeshaalee garagaraa shampoos haa ta'u qabaatii garagaraa daa'imaa waan hunda damma yaamanii kan nama furdisuusan waan akkasii ijoolleen barbaadan mana koo fooloo tolchaa keessan dubbisaa anatu ordera keessan isinii erga. Okay. 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 Kanaaf hamma saniif ammoo hojiilee babbareedaa hojiilee isin boonsu hojiilee baay'ee bareeda ta'ee fi maazirii inni dhufti moo inshaallah dhufuu danda'anii taawwaqqabu porosos irra jiru garuu beekamu yoo danda'ame inni dhufu yoo danda'amne ammoo qaxxaayini akkas waan baraa irratti dhufu sargi irratti dhufan sargi irratti Joordaan ni ergitaa yes ni erga sargiin kootis eebba koo irraa guyyaa muraasa waan ta'ee jiruufi sirna Dubaay dhufuu fedha garuu si akkuma barbaaderraan kootu ati riskii kan kee rabbi siif haa baasu na'u sigale sargin kooti siin turu waan ta'eef qaxxee sargi kan kooti siin jedham asumaan koottaa gaafa ji'a kana isa dhumaa irratti keessaa na dubbisaa lokshin isinii ergaa mana kan koo koottaa naaf eebbisaa na wajjin shaampaa jedhaa bashannanaa nyaadha dhugaa nyaatota aadaa hundaa asiina biraa argattu kun dhaamsa doktora keessaniiti isiniin jedha asuma baay'ee dadhabeellee ningala ittiin hojjedhe ilmi namaa kan hojjetu faayidaa wayii bu'aa wayii buufachuuf ittiin hojjedhee kafala eega isin naqaxarii inshallah Faatu lubbuu jirtaa Habibti Dubai dhufa jettee nu sakkaste yoo dhufte oduma jennamma sargi kiyyarratti argamta eebba kiyyarratti yoo dhufu dhaqqabbii dhabde an akka yaada kiyyaatti eebba kiyyarratti dhuftadhee yaadee ture fatuyyee eebba kiyyaa dhufaan jirtu natti fakkaataan dhaqqabdu Desembarii kana dhuma waan ta'eef hin dhaqqabdu gin sargi kiyyarratti akkasitti argamtu abdiin qabashi yoo atis biyya galtee haalli siin mijanna am full sponsor asitee nasi fida sargi kiyyarra dhuftee shamba jettan fatarraa kaasee hamma biyya asii fidu ana sponsor asitee si fida argamta sargi kiyyarratti shi habibti
فتوية فتو فكري ما بر. السلام عليكم. وعليكم السلام. جرتا لبو فاتو كم نجاها جرتا. نجا مبروك سوقي بنتمو. الله يبارك في مانا نياتا بني لب سوقي كان ما فاملي كيس جرى مالي. كونس كان كيتي كن كان فامليتي. أتمنى نياتا بنتي. مانا نياتا بني دفتي أكا بيشتو ما أبدين كباتوري. ندفع جيا كانت أم أبر. مي ولا والله. إن شاء الله يوكا جيك ننفيت ونسبر. Asika kabdu ka poroso si gafa. Gana biyya garee biyyas taa'u jira baatii takka. Family dubbista biyya keessa taajinaannaa hafuura qilleensa biyyaa furatta achi kaatee hammas dhuftutti poroso si gaafata waan ta'eef amma ati sargime kiyya irratti dhufta inshaallah. Wanni ani si jaalladhe barana maalirratti akka ta'e beektaa? Jabummaa kee girrisaa yaatee ilaal afaan bantuuf hunda bakkan kennitu kanaaf hedduu si jaalladhe warabbal kaaba. Bar wallaahi namni akka keetii na rikardi cabsitee bar tiktaakii irraa habibti namni meeqa boohee galaabar namni bar inuma hojjetteef ati inuma hojjetteefi uummata kana anamma dhufanii mala kana birrii Oromoo nyaatte ni galta dullatti maraattu giseenaan kaardii maraattummaan naa kennamtee jirti maqaa kiyyaan nan arrabsinaan jedhaan gisee dullatti naan jedhan immoo dullatti inni haada xuuxxoo paamparsiinatti kaayqa kottuuti an dullatti miti ijoollee daareen jedhaan bakka waan takka waan fedhan jedhanii yoo na arrabsan an deebisaaf maraatanii akkana laal. Malee ilmi namaa tokko maaltu jira beektaa fatu siinuu baatanii yeroo tokko malaan jarri nam tokkocha maazila dhufeetiin dullatti yoo jedhe yookaan attu yoo jedhe hundinuu koomentii isaan barreessan ispeelingii isaan qofa fayyadamanii garuu waan irratti jedhan beekan abbichi sun tarii dhugaa jedhaara ta'a tarii dammoo waa irra argeeru ta'a tarii osoo hin argin siin jedhaara ta'a hinuu baatan ol makaanii siin jedhan dhiisaa wanti kun akkana miti yoo teettee asaradda yaalta uummanni miidiyaa keessattuu siif hin dhagasiin asaraddaman. Ummata sirraa hin hubanne waliin mataa kee dhukkubsu irra haa achitti iyyanii harka kan kee marattee duuba laaltee kolfita zimmettee kolfite iyyanii dhiisu. Anusuu kana bitii kana olii miidiyaa kana miila takkaan akkana dhaabatanii. Wallaahi hayi gara yuutuubitti naa deemanii yuutuubii irra bahee hojii kiyya qofa hojjechuudha waan nama konfida bakka karoorra kiyya qofa bakkaan gaachuudha malee haasa isaanii guyyaa takka wiitti yaaleen beeku. Waayumatti guyyaa tokko. Jabaa jechuun nama jabaa jechuun wallaahi Dooktar Laal. Ani sin hordofee sin laale sirras loleen ture garuu maaliin sirraa hubadhee onnee koo keessa lixxee dantaa takka zinnixxettee dhufta laal zinnixxafoo barbaqa wayine gizee akkanatti si laalanii maraatanii deemu. Siyalee akkana diina gubuun malee anan malaan mana gastii namaa dhaqe birrii Oromoo dullatti hattuu maraattu an kaardii maraattummaan naa kenname abibti waan inni uffadheef maraattu inni qullaa deemu bar maraattuu miti bar saka keenyaatu maraataadha bar kan carqii keessatti maraate. Akka namaas balit noo ilalaal haqa namaallee akkasii miti kan galcha fakkeenyaaf birriin kun kiisii kaayee kan fudhu sun dhimma dalagaa abbichi kun fedhee kan garagalche eega isaaniif hin taane immoo sa'aatii poroosesuma ta'e ana qofa odoo hin ta'in biyya guutuu irraa kan deebise isinitti midhagahuu diddan ana kana maal hadda lalle taanaan isintu xiiqqi keessa nagalchee malee wallaahi ijoolchee takkarraa ajaan qabu waan xiiqqi keessa nagalchee fi ammas bakka kana immoo ati jabduu taate kana hunda jireenya kee abraarra'uuf namaaf yaal taate jechuun hin jirami. Ara wallahi zuma. Kanaaf anan mallee taanaan isaanuma ol ta'een argama malee wanti naan dubanna deebisu hin jiru baay'ee kottaati waan an hojjedhu guutuu yuutuubii banachuuf deema banadhaa jira azila kaayee jira dheengadda banee jira deema sabiskiraanna godhaa wantoota garagaraa waan hedduu qabadhee dhufaara deemaati feetan arrabsaa feetan ganna galabbata feetan ol ganna galabbata na guddisaa miidiyaa mukee qofa na guddisaan hojii ittiin hojjechuun barbaada waan ta'eef.
deebisu birricha jedhi gisee sana si guddisanii. Oromoon bar isiati biftuyyeenna taadee amma hoteela sargi seeruma edda laali heeruma sanuu bifa adda ta'een heerumuun barbaada lubbuu. yaa wallahi bifa adda ta'e laal sargi amma kiyar addaan heerumee fuudheemi atis akka addaatti heerumi. Lazim. Amma artistoonni si dabalatee iyyuu hedduudha biyya kana seenuu keessumaa biyya keessaa biyyoota alaa jiran ijoollee biyya faranjii namoota asirraa waggaa dheeraa waliin akka obbolaatti turre hin affeeramu. Atis jirta faa jedhee akka dabarsu sargi kan koo dhugaa rabbii. Anis Dubaay jira inshallah biiznillah ati tsimma jedhe wallahi ilaal. Akka kana gizeeti zannattee dhuftu akkam namatti tolaan namni tokko Oromoo dhadhiiraan jiran tiktaaka siniif jedhan dhiisaan Oromoo siniif jecha tiktaakii dhiisaan bakka dadharrabsinaa Oromoo gizee jarritti caalanii sigara kana barbaada. Guyyaa mataa maal jedhan beektaa? Uftee jedhanii bar dhiifaman waa gaafattu. Yemin dhiifamaan isaan dhadhaan dibaaranii akka boo'uufis yaadeen beeku gadduufillee yaadeen beeku otoo rafaayyuu jiraadha ol ka'ee dhiqadhee dhufaas. Mataadhaan dhaabbadhaa jedhiin mataadhaan laala akkana jedhiin qooxiirra baati mataadhaan dhaabbadhaa jedhiin dhiifama siniin gaafadhu man siloonaachuu noo jettaan laal sinti noo jettaan ilaal zannitti dhuftaa akka kanatti malee namaaf yoo boohanii. Galiin galtaa